Abukaatoo seeraatiif miseensi gurmuu abukaatoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo waan kigaluun matirra banaan ogeessi seera kun dhaddacha baatiif lidata dabalatee bakka kakkaan nama falmuun beekamaa maal balleesseedha waan gabaabdu san ta'e ejjeefama artistii beekamaa falma mirga dhala namaa caalu hundeessaa taanse gargaarsi maallaqa qarshii miliyoon tokko ta'u ka'uumata argee walitti gurbaduun dhagaa gargaarsi kun maatii caaluu gargaaruuf walitti qabamee jedhamee jira maaltu gadiin ceet riippoortar keenya kaayiroo irra dhageet lixa Oromiyaa dambii dooloo jiraattoti qaala'insi jireenyaatiin rakkannee jedhe ammalee lebsaan baduu dabri qaamula nageenyaatiin daraaramuu jirraa jedhan namoota dubbifni qaamni Itoophiyaa keessatti tamsa'iinsi kooroonaa vaayirasii akka jaba yaaddeessa waan dhufeef mootummaan qajeelfama haaraa baasuu balbaloomse qajeelfama kanaan carraan hidhamuullee jiraa jedhanii jiru waan odeeffan qaama dubartii Oromoo yeroo jalqabaatiif akka jeettii xinniquun olompikii mo'atteef sirni galateeffannaa godhame koloonel atleet Daraartuu Tulluu bar jireenyi isii keessa warqii 35 meettii 12tiif naasi 15 waluma gala madaaliyaa 62 saamusiin dubbatamaa gabaas qopheessineef qaama wiixat bittoottees 29 bar 2021 bal'inoo duwardhaa kunoot. Kutaalee addunyaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dhaqqabu marattuun keenya isinaa qaqqabu jenna daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork ashama akkam jirtu oduuwwan saatii kana qabannee dhiyaannee jirra ana Abiraam Birruutu isinitti himama. Abukaatoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo kan ta'an obbo Boonaa Yaazoo irratti poolisiin himata bane. Ogeessota seeraa miseensa gurmuu abukaatota hidhamtoota siyaasaa Oromoo ta'uun dhaddacha ba'aa fi daalattii irratti falmaa kan turan keessaa tokko kan ta'an obbo Boonaa Yaazoo magaalaa Adaamaatti hidhamanii jiraachuu fi guyyaa har'aa beellama mana murtii qabaachuu isaanii waayillisaa fi abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Guddannee Fiqaaduu OMN itti himan. Obbo Boonaan yeroo ammaa kana bulchiinsa magaalaa Adaamaa buufata poolisii Afuraffaatti hidhamanii jiraachuu isaanii kan himan obbo Guddanneen guyyoota murtaa'eef qajeelcha poolisii magaalichaa bakka garaagaraatti hidhamanii akka turan odeeffamee jira. Bitootessa 20 bara 2013 jechuun isaarraa obbo Boonaan marsaa lammaffaaf dhaddachatti dhiyaatan. Poolisiin magaalichaa himata qindeeffateen obbo Boonaa Yaazoo toora feesbuukii isaanii irratti waan uummata mootummaa irratti kakaasu maxxanse kan jedhu akka ta'e obbo Guddanneen OMN itti himan. Haa ta'u malee sababa hidhamtoota siyaasaaf abukaatoo ta'e qofaaf hidhame malee yakkiin ni ittiin himatame waan amansiisaa miti kan jedhan obbo Guddanneen hidhamuun obbo Boonaa Yaazoo beellama maamiltoonni isaanii obbo Lammii Beenyaa fa'aa mana murtii federaalaatti qaban guyyaa 2 dabarsee akka ta'e yaadachiisanii jiru. Tasgabbii nageenyaa godina Matakkal fooyyee ture amma gara walitti bu'iinsaatti deebi'aa jira jedhu jiraattonni torban kana qofa namooti 17 caalan godinichatti lubbuu dhabu jiraataan godinicharraa OMN dubbisee jira. Ajjechaan ture kunis poolisoota liyyuu haayilii naannoo Amaaraan akka raawwatame dubbatan. Mootummaa fi caasaan nageenyaa tattamaan tarkaanfii nagaa kabachiisuu yoo hin fudhanne naannichatti badiin biraa jiraachuu mala jechuun yaaddoo qaban ibsan namni OMN dubbise kun. Walitti bu'iinsa ji'oota hedduu booda Matakkal dhiyoo kana nagaa argatte turte. Oduudhuma gama lixa Itoophiyaatti naannoo Amaaraa magaalaa Chaagni jedhamutti manni kuusaa midhaan nyaataa buqqaatota naannoo Beenishaangul Gumuziitiif keessatti kuufamee ture abiddaan gubachaa jiraachuu maddeen gabaasan. Akka maddi odeeffannoo keenya Matakkal irraa nu ibsetti ganama kana sa'aatii 4 irraa eegalee manni kuusaa midhaan nyaataa gargaarsa walitti qabamee ture kan kuntaala 7,000 ol ta'uu magaazana kana wajjin gubataa jira jechuun himan. Buqqaatonni kunneen naannoo Beenishaangul Gumuz irraa lola baqatanii magaalaa kana qubatanii waan jiraniif isaan kana ofirraa ari'uuf jecha leellistoonni sirna durii gocha kana kan raawwataa jiraniif jechuun jiraataan naannoo sanaa odeessanuu gahee himeeti jira. Deeggarsi hatattamaa uummata Oromoo Walloo qe'eerraa buqqaafameef godhamuu qabaa jedhu hawaasi Oromoo kutaalee addunyaa garaagaraa irraa dubbifne. Gamtaan qeerroo fi qarree Naayiroobii jedhamu deeggarsa birrii 50,000 deeggarsa uummata Wallootiif ergeeti jira. Gabaasi dabalataa akka taanutti dhiyaata. Lolli Oromoo Walloo irratti baname 10,000 qe'eerraa buqqisee dhibbaan kan lakkaa'aman illee lubbuu nyaate. Kutaalee Walloo aanaalee Jillee Dhummuugaa fi Arxummaa Fursiitti badiin qaqqabee hundumaarra hammaataa ture jedhu namoonni garasii dubbifne. Bulchiinsi aanaa Jillee Dhummuugaa akka jedhutti aanaa Jillee Dhummuugaa qofatti
namoota 40,000 caalantu maatii isaanii waliin buqqa'e. Warri kun qe'een irratti gubatee ka horatan marti barbadaa'ee warra qe'ee gallakkise. Amma faffaca'anii daggalaa fi baadiyyaa naannichaa keessaa aduu fi qabbanni isaan irratti dabaree wal furaa jira. Lolli Oromoo Walloo naannawa sana duuguu akeeka godhate kun aanaa Jiillee Dhummuugaatti qofa nama 67 galaafate. Ammaan tana nageenyi naannichaa fooyyee qabaachuu kan himan jiraattonni lammiilee nagaa buqqa'anii bakkeewwan garaagaraatti beelaa fi dheebuun rakkachaa jiraniif gargaarsi hatattamaa barbaachisaa jechuun waamicha gochaa jiru. Namni buqqa'e kun akka jirutti mannillee irraa gubateera waan namni keenya beetaa qotatee bulaa akka sanitti waan waggaa faayisa gahuu galfataa sun bakkatti manaa waliin gubatee waan guyyaan takkaatti hin oolanuu dhabaniiran amma yeroo kanatti beeta. Deeggarsi biyya keessaa fi alaa walitti qabamaa jiru. Hatattamaan isaan qaqqabuu qabaa jedhu kutaa addunyaa garaagaraa irraa kan dubbifne. Gamtaan qeerroo fi qarree Naayiroobii jedhamu lammiilee nagaa buqqa'an kanneeniif birrii 50,000 caaluu arjoomee jira. Bakka bu'aa gamtaa kana dubbifnee jirra. Gurmuu qabnaa gurmuun teennas sochii tokkummaa qeerroo fi qarree Naayiroobii jedhamti birrii Itoophiyaa 50,000 arjoomneerra jechaadha saba keenya saba Wallootiif. Hawaasni Oromoo bakka maraayyuu jiru uummata kana hirphee qe'ee isaatti deebisuu akka qabu waamichi godhamaa jira. Waan qabdan irraan tuffatinaa quncee wal gargaartee arbahiiti akkuma jedhan sani saba keenya Walloo mabdii haa dhaabannu inni biyya keessaa waan qabduun nyaata ta'ee dhugaatii mallaqa ta'ee uffata iddoo qubatanii fi wantoonni isaan barbaachisu waan tokko lamaa miti madoo keenya haa dhadhee gaafannu haa wal dhaanannu. Olompikii Speen kan Baarselonaatti bara 1992 akka lakkoofsa Awuroopaatti adeemsifame irratti warqii mo'uudhaan dubartii Afrikaa kan jalqabaa kan taate Koloneel Daraartuu Tulluutiif sirni galateeffannaa Finfinneetti godhameefii jira. Daraartuun dubara Oromoo ka atileetiksii qofa osoo hin taane waan hedduu milkii qabuun yaadatamti. Guyyoo Waariyoo milkiiwwan Daraartuu boonsaa ta'an ilaalchisee waan qindeesse qaba. Has a drama all of its own, the Olympic Games Marathon, a feat of endurance to test the fittest athletes in the world. 1990 Bulgaariyaa, 1991 Beeljeem, ammallee 91 Gibs, bara 1992 immoo Baarseloona Ispeenitti akka xiyyiitii xinniquun faranjoota hundi qolchite warqee fudhate. Nama ganni 50 obboleeyyan illee 10 ol qabdi. Warra riifata biila farjir hak bubbee finniggaa haabdi baabaatiin maatii jedhan. Kum lamaaf tokko, kum lamaaf afuriif kum lamaaf shamarroo 10 ol faranjii walti gad lakkisan akka jeettii balalii uummarroo 8 cuuf warqee saamti. Guyyaa lamqof caalamuun lammeessoof sadeessoo taate. Waa'een talaabbi tullu gammachuu yookaan abba jootee Daraartuu irra dubbachuu jirra. Atileetota Oromiyaan dhalchite Itoophiyaan ittiin beekamte keessa Abbaba Biqilaa Taansee Namqaraati. Dubartii guntuta dagan 23 taate biyyi Speen magaala Baarseloonaan nam waliin horiyaan cuuf intala Afrikaa kibba Elleena Maayar dabalata cuuf qolchoon warqee fudhatte dubartii gurraatti jalqaba taate. Yeroo suniin namni mo'atti jedhee na eegin jirtur addunyaan atileetii Afrikaa kibba Elleena Meeyer eegaa turte hajjetti intalti Oromoo tun Daraartuu Tulluu sadarkaa dandeettii olaanaatiif ofitti amanummaa qabduun akkasumas gorsaaf haamilee leenjistoota isiitiin morkattoota isii cufuuf duuban lakkiftaa waar fuula qotuu waancaa kan cufu guurrachuu dubbate. Olompikii Speen kadir Baarseloonaatti akka war faranjoota 1992 adeemsifam jedhan kanaan dubartii Afrikaa kibba Elleeni Meeyer Taanseellee tilmaam guddaa argataa turan atileetota biyya Ameerikaa fi Ireland fata'u ragaaleen ispoortii agarsiisa. Warqii 35, meetii 12 tiif naasii 15, waluma galan madaaliyaa 62 guurrachuun kopha nyaattee fixee geeduu atileetiks irraa fudhachuun hojiilee misoomaa tola ooltummaaf waan dadansarratti hirmaachuu sitti dubbata. Addunyaa biratti kabajamtu, Afrikaa biratti yaamamtuuf Itoophiyaa biratti kafaarfamtaa Daraartuu Tulluu jaarsummaa hidhamtoota siyaasa Oromoo talaganna nyaatar turan akka midhaan nyaatan godham keessa gara laafummaa agarsiisteen Oromoota madeessu
dhiyeessuusii fuulli miidiyaa hawaasa kun bal'inaan ragaba. Yeroo ammaa pirezidaantii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa ta'uun tajaajila jirtu Koloneel Daraartuu Tulluu akka warra faranjoota bara 2017 badhaasa BBC dubartoota ciccimoo 100 waggaan kennamu. The BBC 100 Women jedhullee keessatti hammatamuun dubartii qarata. Daraartuun Oromiyaa bakka bu'uun dorgomte waggaa 4 irra horm gara atileetiksii kan ta'uun filatamte. Maarreen Taltiyaab Tulluu Daraartuun hojii dadansaa hojjetteen kabaja atileetiksii keessa qabduuf akkasumas namummaa siitiin sirni galateeffannaa ka qophaa'eef intalti tune bittoottees 19 magaal Finfinnee hotel Skylight konkolaataaf warqii giraam 350 ulfaat dabalatee waan hedduu guurrachuun nagaamman ofii galte. Maallaqni maqaa artist Haacaaluu Hundeessaatiin godina Harargee lixaa magaalaa Sabootitti guurame akka geeffame wanni beekamu hin jiru jechuun maddeen shakkii qabanii ibsaatii jiru. Maallaqni kun jiraattotaa fi hojjettoota mootummaa irraa kan walitti qabame yoo ta'u miliyoona 1 olitti kan tilmaamamu jedhan. Siraaj Sabaaf gabaasaa Muhammad Fantaalee qindeessa jira. Godina Harargee lixaa magaalaa Asabootitti mallaqni maqaa maatii artist Haacaaluu Hundeessaatiin guurame eessa akka geeffame ifaa miti jechuun jiraattonni naannichaa komii qaban dhiyeeffataa jiru. Mallaqni kun jiraattotaa fi hojjettoota mootummaa irraa kan walitti qabame yoo ta'u birrii Itoophiyaa miliyoona 1 olitti kan tilmaamamu ta'us keessa beektonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanii jiru. Mallaqa kana jala buunee hordofaa turre kan jedhu maddi keenya dhimmicha itti dhiyeenyaan beeku tokko kaabinoonni mootummaa yeroo sana koree ijaaraniin mallaqa kana funaanaa turan yoo gaafannu mallaqni sun maatii Haacaaluutiif odoo hin taane buqqaatota aanaa mi'eessootiif galii ta'ee jira jechuun hawaasa burjaajessaa jiraachuu himam. Kanaaf mallaqni harka qalleeyyii fi hojjettoota mootummaarraa maqaa maatii Haacaaluutiin funaannameen eessa akka geeffame hawaasaaf ifa godhamuu qaban yaada maddeen keenyaati. Haaluma wal fakkaatuun maqaa milishaa fi deeggarsa raayyaa ittisaa biyyaatiinis mallaqni qonnaan bultootarraa dursaan guuramaa bahee eessa akka geeffame wanni beekamu kan hin jirre ta'us maddeen keenyam yaadachiisaniiti jiru. Oromiyaa lixaa magaalaa Dambidollootti qaala'insa jireenyaatiin uummanni dararamaatti jira. Ifaan guyyoota hedduuf baduurraa kan ka'es jiraattonni rakkoo kabiraatiif saaxilamne jedhu. Goolinsi waraana mootummaatiin lixa Oromiyaa lixaatti raawwatamaa jiru hammaatee jiraachuu warri OMN dubbise kunneen himanii jiru. Na'ima Umar gabaasa dabalataa qopheessitee jirti. Lixa Oromiyaa magaalaa Dambidollootti qaala'insa jireenyaa fi ifaan guyyoota hedduuf baduurraa kan ka'e jiraattonni rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuu jiraattota keessaa kanneen bilbilaan dubbifne OMN itti himanii jiru. Yeroo qaala'insi jireenyaa uummata rakkisaa jiru kanatti magaalaa Dambidolloo dabalatee aanaalee naannichaatti ifaan guyyoota 4f baduudhaan hawaasni midhaan daakkachuuf tajaajila baabura midhaan daakuufaa dhabanii rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuu maddeen gabaasanii jiru. Kana malees waraanni mootummaa bilxiginnaa heddumminaan garasitti bobbaafamee hawaasa nagaa gooluu cimsee itti fufee jira jedhani. Kanaan dura dargaggoonni hedduun magaalaa Dambidolloo keessaa humnoota kanneeniin hidhamanii jiraachuu kan himu maddi keenya kun dargaggoonni kunneen waggaa tokko oliif murtii takkaan maletti hanga har'aatti mana hidhaa poolis xaabiyaa magaalattiitti gidirfamaa jiraachuu hima. Mootummaan bilxiginnaa duula uummata Oromoo balleessuu gaggeessaa jiraachuu isaa gochoota kanaan dura dabran akkasuma tibbana qabeenya uumamaa Oromiyaa gubachaa jiruu fi taatee Oromoota Walloo irratti ta'aa jirurraa hubachuun ni danda'ama kan jedhu maddi keenya dhaamsa isaatiin uummanni Oromoo roorroo isarratti raawwatamaa jirtu injifachuuf falmachuu qaba jedhanii jiru. Oduu keenya xumuraatiin Itoophiyaa keessatti tatamsa'inni COVID-19 yookiin coronavirus haala yaaddeessaa ta'erra ga'uusaatiin mootummaan qajeelfamoota haaraa baase. Qajeelfamoonni haaraan bitootessa 29 guyyaa kana eegalee hojiirra oola jedhameeti jira. Kanaanis namoota qajeelfama kana sarbuun argaman irratti tarkaanfiiwwan seeraa akka fudhatamu himeeti jira. Gochoonni qajeelfamni kun eeru namni COVID-19 qabame tokko osoo vaayirasiin qabamuu beekuu gara biyya keessaa galuu hawaasa walii walitti makamu yookiin haala vaayirasichi namoota biraatti darbuu danda'uun namoota biraa waliin wal arguu ni dhorka. Harka wal fuudhuu fi tuttuqaa qaamaa taasisuus ni dhorka. Namoota rakkina fayyaa qabanii fi daa'imman waggaa 6 gadiitiin alatti osoo maaskii hin kaawwatiin socho'uun dhorkaadha. Dhaabbilee kamuu keessatti hojjettoonni fageenya isaanii eeggachuu qabu jedha qajeelfamni haaraa kun. Tajaajilamtoonnis tajaajila kan argatan yoo maaskii kaawwatan qofaadha. Dhaabbileen barnootaa kamuu osoo qajeelfamoota fayyaa hin hordofin tajaajila kennuu hin danda'an. Kana malees dirqamoonni garaagaraa bahanii jiru qajeelfama kana ilaalchisee. Namni dhibee kanaan of shakkee qoratamuu fi of eeggannoo gochuu
nama shakkame namni beekus eeruu qaamni tajaajila kennus namoota maaskii hin godhanne tajaajila akka hin kennine dhaabbileen mootummaa fi dhuunfaas COVID-19 ittisuudhaaf gaafatama akka qaban dirqamni qajeelfama kana keessatti kaa'amee jira. To'annoo daangaa sirna awwaalchaa gaddaa amantaa fi bashannanaa akkasumas ayyaanota iddoowwan bashannanaa fi dhaabbilee saaxilamoo ilaalchisees qajeelfamicha keessatti hammatamee jira. Daawwattoota OMN oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee goolabnee jirra. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti dhufuu yeroo gaarii.